Ijoollee keenya guyyaadhaatiin guyyoota lamaan darbaniif kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti walitti bu'iinsi hammaa ta'an gidduu waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti raawwatamee WBO'n injifannoo guddaa argadhee jedheera. Yeroo ammaa kana mootummaa Itoophiyaa irratti kasaaraa guddaa geessisee jira jedheen gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya itti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan qaamota filannoo mootummaa PP qopheesse irratti hirmaachuuf qophiirra jiran maraaf akeekkachiisa cimaa kenneen gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya xumuraatiin ajajoonni waraanaa Wayyaanee fi Eertiraa fuulletti wal arganii akkamiin biyya kuffisuu dandeenya kan jedhu irratti marii bal'aa taasisan jedhameera. Gabaasa guutuu dhageessu. Alaamanni isaa nagaa daawwattoota biiftuu miidiyaa oduu guyyaarraa qabne dhumee faana turan affeerraa keenya. Oduu keenya jalqabaatiin guyyoota lameen darbanii kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti walitti bu'iinsi hammaa ta'an gidduu waraana bilisummaa Oromoo WBO fi humnoota mootummaa gidduutti raawwatameen WBO'n injifannoo argadhee jedheen. Sochiin waraanaa kun keessumattuu godinaalee Wallaggaa, Horroo Guduruu akkasuma Shawaa keessatti bal'achuun haala nageenya naannichaa irratti dhiibbaa guddaa uumuunis beekamee jira. Sochii waraanaa fi bakkeewwan tarkaanfiin itti fudhatame akka gabaasota maddoota adda addaa irraa ba'anitti waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee dhiyaa Oromiyaa keessatti sochii waraanaa bal'aa gaggeessaa jira. Keessumattuu godina Wallagga Bahaa fi akkasuma Horroo Guduruu keessatti tarkaanfiiwwan buufataalee waraanaa mootummaa irratti xiyyeeffatan raawwatamaniiru. WBO'n gama isaatiin akka ibsatti tarkaanfii kana humnoota mootummaa irraa miidhaa geessisuun meeshaalee waraanaa gurguddaa fi akkasuma buufataalee tokko tokko to'annaa isaa jala oolcheera. Gama biraatiin godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kaabaa keessatti walitti bu'iinsi hammaa ta'an mudachuun isaa gabaafameera. Daandiiwwan gurguddoon Finfinnee irraa gara kutaalee birootti geessan sababa kanaan yeroo gabaabaaf adda citanii turaniiru. Tarkaanfiiwwan kunniin yeroo baay'ee bakkeewwan akka Gindabarat, Meettaa Roobii fi Aanaa Adaa Bargaa keessatti raawwatamuun gabaafameera. Kunis sochii diinagdee fi hawaasummaa naannichaa irratti gufuu guddaa uumeera jedhameera. Tajaajilli bu'uuraa kanneen akka bilbilaa, bishaanii fi ibsaa bakkeewwan walitti bu'iinsi hammaate keessatti addaan citeera. Oduu keenya itti aanuun sochiin biyyaalessaa faannoo Amaaraa torbee darbe ejjennoo isaa erga beeksisee booda waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa isa dhiyoo kana gaggeeffamuuf jiru irratti qeeqa cimaa dhiyeesseera. WBO'n ibsa bitootessa 23 baaseen filannichi dhimma uummataa osoo hin taane agarsiisa siyaasa uummata addunyaa gowwoomsuuf qophaa'ee jedhe. WBO'n filannichi maaliif fudhatama akka hin qabne yoo ibsu nageenya amansiisaan dhabamuun kutaaleen biyyattii bal'aan keessumaa naannoleen sababa walitti bu'iinsaatiin gidiramaa keessa jiran adeemsa filannoo keessaa galuuf haala mijaawaa akka hin jirreef dubbateera. Biyyattii keessatti dhibbantaa 70 ol kutaaleen biyyattii filannoo bilisaa fi amanamaa gaggeessuuf dandeettii akka hin qabne kan beeksise gareen kun kaayyoon filannichaa dhimma dimokiraasii caalaa mootummaan aangoo isaatti fufsiisuuf agarsiisa biyya alaatti qophaa'e ta'uu isaa beekseera. Adeemsi waraana bilisummaa Oromoo fi faannoo dhimma filannoo irratti qaban wal fakkaachuun isaa xiinxaltoota siyaasaa biratti xiyyeeffannoo guddaa argateera. Mootummaan federaalaa filannoo kana kan gaggeessu aangoo isaa seera qabeessa gochuuf akka ta'e kan amanan yoo ta'u, paartileen siyaasaa fi miidiyaaleen adeemsa kana keessatti hirmaatan akka of eeggatan jechuun faannoon gama isaatiin akeekkachiisa xumuraa akka kennan beeksisaniiru. Mormiin gama garee hidhattoota lamaan kanaan xiyyeeffate filannichi nagaan akka hin xumuramne sodaa guddaa uumeera. Gabaasni Addis Istaandaardi torbee darbe akka agarsiisutti faannoon miidiyaalee fi paartilee morkattootaa dhimma filannoo kana keessaa akka ba'an akeekkachiisee jira. Filannoon kutaalee biyyattii hedduun keessatti hin hirmaanne fi uummanni sodaa tokko malee itti hin dhiyaanne bu'aan isaa tasgabbii fi furmaata osoo hin taane madda walitti bu'iinsa haaraa ta'uu danda'a jedhameera. Bifuma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromootis gama isaatiin paartilee siyaasaa fi akkasuma miidiyaalee dhimma kanarraa qooda fudhatanii akeekkachiiseera jedhame. Oduu keenya xumuraatiin ajajoonni waraanaa Wayyaanee fi Eertiraa fuulletti wal arganii mari'achuu isaanii madda isaa wabeeffachuun Afrikaan Intelligensi gabaaseera. Jeneraal Fissaa Kidaanuu dhaaba Wayyaanee bakka bu'uun Jeneraal Iyyoob Fissaayyee immoo gama Shaabiyaatiin bakka bu'uun magaalaa Maqalee keessatti wal arganiiru jedhameera. Ta'us walga'iin ajajoota waraanaa lamaan kun wal hubannoo malee akka xumurame maddoonni gabaasichaa addeessaniiru. Gaazexaan Faransaay Afrikaan Intelligensi gabaasa kanaan akka jedhetti ejjennoon mootummaan federaalaa qabatee fi Wayyaanee Shaabiyaa waliin akka hojjetu karra kan saaqe yoo ta'u, garuu humnoota lamaan gidduu garaagarummaan ilaalchaa bal'aan akka jiru seerameera. Garaagarummaan ilaalchaa kunis kan uumame dhimma raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa ilaalchisee madaallii humnoota lamaan dhiyeessan irratti akka ta'e dhimmoota biroo irratti ibsa bal'aa hin dhiyeessine gaazexaan kun
Ji'oota muraasa dura gaazexaan The Economist gabaasa baaseen humnoonni Shaabiyaa Wayyaanee waraana bilisummaa Oromoo fi Faannoo biyya Suudaan keessatti waliin mari'achuun isaanii gabaasee ture. Mootummaan Itoophiyaas karaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos xalayaa yeroo tokko dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti barreessaniin Wayyaanee fi Shaabiyaan qindoomina uumaniiru jechuun himannaa dhiyeessuun isaanii yaadatama.